wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf nyaata koo boroo kooti kan jedhu muummee ministeeraa keenya dhaadannoo fudhatanii ba'anii turanii qabatamaadhaan bakki inni itti argee jiraate hospitaala Maqii kana keessatti jechuudha. Har'a nyaanni gara garaa akkuma dura argitan sana timaatimoo qofa yoo fudhanne as keessa fe'amee amma gara naannoo adda addaatitti guyyoota hedduudhaan booda naannoo adda addaatti amma Maqaleetitti raabsatiidha kan isaan jiranii. Hospitaala Maqii keessatti hojii misoomaa kana fakkaatu kuduraa fi muduraan oomishamee biqilaan kana fakkaatu as keessatti dafifamee haala ittiin galii maddisiisuu qofa osoo hin taane faayidaa gurguddaa ittiin argatan irra ga'uu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Kuduraawwan garagaraati kan as keessatti oomishamaa jiranii jechaadha. Kuduraawwan kun bakka xiqqoo irratti hospitaalichi hin jalqabe achii booda nutis ilaallee deeggarree kosiiwwan as keessatti jiran mukkeen hin barbaachifnee fi aramaan barbaachifne kana duguugnee kaasnee hojjechuun hin danda'ama jechuudhaan bishaan lafa jala meetira gabaabaa irratti baafnee waan turree fi akka milkaa'u ta'ee jira jechaadha. Kun iddoo lamaan tokko irratti bishaan gurguddaa baafnee jirra. Mooraan isaa bal'aadha argitanii jirtu. Kallattii garaagaraatiin yoggaa obaafamu hanqina tokko malee hojiin kun milkaa'uu danda'ee jechaadha. Icciitiin milkaa'ina kana nan hojjedha jedhanii hojjechuu nan danda'a jedhanii of kennanii hojiitti galuudha jechaadha. Akka maanajimentii mana hojiitti mari'achuudhaan kuduraa fi muduraa oomishuudhaan galiin gama hojjettootaatiinis akkasumas qaala'insa jireenyaa kallattiin dandamachuun danda'amu irratti hojiin hojjetameen milkaa'insi guddaan argamuu danda'ee jira jechuudha. Kana jechuun immoo hawaasa keenyaafis keessattuu gatii gadi aanaadhaan akkaataa kuduraa fi muduraa itti dhiyeessaa deemaa jirutu jira. Kanaa olitti immoo daa'imman isaanii hanqina nyaataatiin akka hin miidhamneef hojiin qabatamaadhaan nyaata madaalawaa qopheeffachuu hawaasa keenya biratti akka ol guddatuuf hojii hojjetame jechuudha.